harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Oromoo Koo chaanaalii kuni Oromoo Koo chaanaaliidha. Ani immoo Burtukaan Danuuti. Oromoo viidiyoo biraadhaan gara keessanitti deebi'ee dhufeera. Xiqqoo ishee isin jalaa babbadeen ture amma garuu deebi'ee gara keessanitti dhufeera. Arraa maalin hojjedhee isin agarsiisa. Foon waadi yookaan immoo kaalankalaa yookaan immoo Tibbsii jechuudha. Tibbsii mana keenya keessatti karaa salphaa ta'een dafnee akkamitti qopheeffannee itti gargaaramna. Arraa kaninani qopheessee isin agarsiisu foon sangaarraa jechuudha. Arra foon sangaa mana keessaa qaba. Isanii hojjedhee isin agarsiisa. Viidiyoo kana amma xumuraatti ana wajjin tura. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Ilmaan Oromoo bakka jirtanitti fayyaan nagaan jaalalli tokkummaan isinii wajjiniin haa ta'u. Isin biraan dhibamini gara hojii isaatiitti darbina. Anuma faana tura. Egaa asbiraa zayitii xiqqoo ishee itti godhadhee qopheeffadhee jechuudha. Kanattaan see maalan godhaa fooniin qopheeffadhe jechuudha. Kanattanii godhadhe jechuudha. Foon sangaa jechuudha. Fooniin qopheeffadhee xiqqoosee xixiqqeessee muree arragaa ijumaaf akka bareedinatti mul'atuu fi yeroo baay'ee Tibbsii gaafa hojjetannu yookaan immoo waaddii gaafa hojjetannu foon isaa gurguddisnee murraa angaruu arrammoo xiqqoosee xixiqqeessee muree jechuudha. Akka fedha keessanitti muruu dandeessu. Ani ijoolleenis akka nyaatan barbaadeetanii yeroo gurguddatu ijoolleen koo xiqqoosee isaa rakkisa nyaachuuni. Kana dheetanii xiqqoosee akkas godhe isin garuu akka barbaadanitti muruu dandeessu. Amma egaa kun eega xiqqoo bishaatee gara keessanitti deebi'ee dhufa. Amma itti qadaadadhee daqiiqaa tokko hanga lamaatti eegan turee booda gara keessanitti deebi'ee dhufa. Amma faana tura. Egaa kunoo foon keenya egaa akkasitti gaariitti bishaatee booda kanattaan see maalanitti godhadha. Timaatimii qopheeffadhee ittiin godha. Natti shunkurtiidhaaf qullubbii xiqqoo ishee ittumaan godhadha. Waluma faana jechaadha. Kun immoo walii wajjiniin gaafa xiqqoo bishaatu deebi'een gara keessanitti dhufa. Oromoo Koo chaanaal like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Ammoo kanattaan sinee maalitti godhannaa dhugaa qullubbiif jinjibila yeroo godhattanii waxii hundumaa keessaa qullubbiif jinjibila hin dhabina. Dhugaa baay'ee urgeessaa amma akka inni itti urgaa'ee jiru isinitti himuu hin danda'u. Amma kanattaanee maalanitti godhadhaa shunkurtaa foonitti godhaa. Amma fedha keessanii itti gochuu dandeessu. Qoosee shunkurtii yeroo keessaa baay'atu natti tola anaani.
akka fedha keessanittis mummuruu dandeessu. An dheerina isaatiin muree isin immoo xixinneessitanii murachuus guguddistaniis akka koo kanatti murachuu dandeessu. Xiqqoo ishee gaafa bishaatu deebi'een gara keessanitti dhufa. Anuma faana tura. Amma egaa hanga kana fakkaatu nu qaqqabaayira. Kanattanee maalitti godhannaa akkuma argitanii soogiddan itti godhadha jechuudha. Kanattanee soogiddaa soogiddattaanee dhadhaa xiqqoo ishee dhumarrattis nan godhadha. Amma garuu xinnoo ishee walii wajjiniin akka bishaatuufi dhadhaatti godhadheera. warri kun immoo xiqqoo eegaa wal faana walii wajjin bishaatanii booda gara keessanitti deebi'een dhufa. Anuma faana tura. egaa kunoo haala kanaan bishaataa jira. Amma dhumarratti maalamitti godhadha. Qullubbiin sira irraan bifadhe xiqqoo sakannaa fi qaariyaa kanatti godhadha. Egaa tibsiin keenya haala kana fakkaatuun nu qaqqabeera jechuudha. As biraa baala tibsiin itti godhadhe jechuudha. Inni kun gaafa biddeen itti baafattanii keessaa baaftu. Amma garuu wajjiniin xiqqoo ishee daqiiqaa tokko hanga lamaatti eegan tursee booda dhiyeesseemmoo maal akka fakkaatu isinitti agarsiisa. Egaa Oromoo Koo chaanaal laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraadhaan immoo hanga deebi'ee gara keessanitti dhufu nagaan naaf turaa.